gootuuf kan taatan hunduma keessaniyyuu nageenya rarra waaqayyo bakka haala jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Isiniin jecha egaa warri hagayyoonaattiin subscribe like share gochuudhaan jajjabeessaa jirtan guddaa galatooma. Warroonni haaraa dhuftanis immoo like share subscribe gochuudhaan akkana bira dhaabattan akkana jajjabeessitan abdii isinirraan qaba. Oduu durii yookiin sheekoo obbo Bulguu kan jedhu yeroo darbee kutaa tokkoffaansaa akka isinii dhiyeessee ni yaadattu. Amma immoo kutaa lammaffaasaa isinii qabadhee dhufee jira. Obbo Bulguu kutaa lammaffaa. Ayyaantuun aannan qabee isheetti buufattee yommuu kaatu Obbo Bulguun mana isaa galee foolii haaraa waan itti dhufeef maalidha kuni foolii dubaraa natti jedhu jechaa foolii haaraa isatti dhufee iddoo isaa baruuf gara diinqaa yommuu seenu ayyaantuun daabboo kutachaa jirti turte. Yommuu Obbo Bulguu argitu naasuutiin qabee aannanii lafatti gadhiiftee iyyuudhaan bulchaa jettee sagalee ishee wal kaaftee Bulguunis gammadee mana kootii naaf dhuftee jechaa harka ishee fi miila ishee walitti hidhee guraan keessaa galchee ol fannise. Obbo Bulguun saawwan isaa sassaabee dallaa sa'aatti galchuuf mana ba'e. Sokke bulchaan fagoo dhaabbatee yommuu Obbo Bulguu manaa ba'u argee fiigichoodhaan obboleettii isaa baasuuf mana Obbo Bulguu gale. Ayyaantuun eessa jirtaa jechuun iyye. Yommuu sana ayyaantuun gaaguraa fannifamaa keessaa waamte. Obboleessa ishee imimmaan ija irra lolaasaa obboleettii isaa gaaguraa keessaa baasee dhagaa guddaa gangashanii bakkeetti fidanii gaagura keessa galchanii fannisuudhaan fiigichaadhaan manicha keessaa ba'ani. Obbo Bulguun boqqolloo asheetii kutatee eeboo diimeffachaa abshaalatti affeelee achii booda gaaguricha jala ciisee asii ol eeboo isaatiin ol wawwaraanuudhaan ija ishee, dugda ishee, garaa ishee, miila ishee jechuun yommuu wawwaraanu gaagurichi uratee dhagaan laphee Obbo Bulguu irratti yommuu kufu Obbo Bulguun achumaan du'ee ayyaantuu fi bulchaan akka isaan uumaa sodaachisaa ajjeesanii hin beekne ganama barii ayyaantuu fi bulchaan Obbo Bulguu ilaaluuf suuta jedhanii manichatti siiqanii sagalee dhabanii yommuu ol seenan Obbo Bulguun du'ee ciisa. Achumaan gammadanii Obbo Bulguu gadi baasanii gatanii qabeenya isaas fudhatanii loonii fi farda isaa tikfachaa jalqabani. Obbo Bulguun ijoollee dargaggoota kanneen akka ajjeefamee namoonni naannoo hubatanii ajaa'ibaniiru. Ayyaantuu fi bulchaan Obbo Bulguu ajjeesaniiti akka gootaatti ni faarfamu ni kabajamu naannoo sanatti. Ayyaantuu fi bulchaan sooramni gammachuudhaan utuu jiraatanii gaaf tokko kadhatanii tokko balbala isaanii dhaabbatee kadhata. Ijoollee hin qabu haati manaa koos manaa naa ariite maaloo na beela'e nyaata naaf kennaa jedhee ayyaantuu fi bulchaa sagalee abbaa isaanii ta'uun waan bareef fiigaa gadi itti ba'ani. Sadanuu boo'aa wal dubbisanii
Obbo Tolaanis ijoollee koo baga isin ijaan arge. Ji'a 5 kana isin barbaachaan ture. Namoonni ganda keessaa jiran haadha manaa koo akkam isin cunqursan turte natti himaniiru. Dhiifama ijoollee koo ani baay'een gadde. Maaliif baddanii jedhee gaafate. Ayyaantuu fi Bulchaan wanti haati biddeenaa isaanii goote itti himani. Obbo Bulguun akka ajjeesanis itti himani. Abbaan gammadee baay'ee boone. Ayyaantuu fi Bulchaan abbaa isaanii wajjin wal argatanii gammadanii walii wajjin jiraachuu jalqabanii jedhama. Egaa kutaa lammaffaan isaa kana fakkaata. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Laayik, sheer, sabskraayibii gochuudhaan akka na jajjabeessitanis abdii isinirraan qaba. Torbee sagantaa biraatiin aga walitti deebinutti turtii gaarii. Gootuuf kan taatan hunduma keessaniyyuu nageenya araara Waaqayyoo bakka haala jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Isiniin jecha egaa warri hagayyoonaattiin sabskraayibii, laayik, sheer gochuudhaan jajjabeessaa jirtan guddaa galatooma. Warroonni haaraa dhuftanis immoo laayik, sheer, sabskraayibii gochuudhaan akkana bira dhaabattan akkana jajjabeessitan abdii isinirraan qaba. Oduu durii yookiin sheekoo obbo Bulguu kan jedhu yeroo darbee kutaa tokkoffaansaa akka isinii dhiyeessee ni yaadattu. Amma immoo kutaa lammaffaasaa isinii qabadhee dhufee jira. Obbo Bulguu kutaa lammaffaa. Ayyaantuun aannan qabee isheetti buufattee yommuu kaatu Obbo Bulguun mana isaa galee foolii haaraa waan itti dhufeef maalidhaa kuni foolii dubaraa natti jedhu jechaa foolii haaraa isatti dhufee iddoo isaa baruuf gara diinqaa yommuu seenu ayyaantuun daabboo kutachaa jirti turte. Yommuu Obbo Bulguu argitu naasuutiin qabee aannanii lafatti gadhiiftee iyyuudhaan bulchaa jettee sagalee ishee wal kaaftee Bulguunis gammadee mana kootii naaf dhuftee jechaa harka ishee fi miila ishee walitti hidhee guraan keessaa galchee ol fannise. Obbo Bulguun saawwan isaa sassaabee dallaa sa'aatti galchuuf mana ba'e sokke. Bulchaan fagoo dhaabbatee yommuu Obbo Bulguu manaa ba'u argee fiigichoodhaan obboleettii isaa baasuuf mana Obbo Bulguu gale. Ayyaantuun eessa jirtaa jechuun iyye. Yommuu sana ayyaantuun gaagura fannifamaa keessaa waamte. Obboleessa ishee imimmaan ija irra lolaasaa obboleettii isaa gaagura keessaa baasee dhagaa guddaa gangashanii bakkeetti fidanii gaagura keessa galchanii fannisuudhaan fiigichaadhaan manicha keessaa ba'ani. Obbo Bulguun boqqolloo asheetii kutatee eeboo diimeffachaa abshaalatti affeelee achii booda gaaguricha jala ciisee asii ol eeboo isaatiin ol wawwaraanuudhaan ija ishee, dugda ishee, garaa ishee, miila ishee jechuun yommuu wawwaraanu gaagurichi uratee dhagaan laphee Obbo Bulguu irratti yommuu kufu Obbo Bulguun achumaan du'ee Ayyaantuu fi Bulchaan akka isaan uumaa sodaachisaa ajjeesanii hin beekne ganama barii Ayyaantuu fi Bulchaan Obbo Bulguu ilaaluuf suuta jedhanii manichatti siiqanii sagalee dhabanii yommuu ol seenan
obbo Bulguun du'ee ciisa. Achumaan gammadanii obbo Bulguu gadi baasanii gatanii qabeenya isaas fudhatanii loonii fi farda isaa tikfachaa jalqabani. Obbo Bulguun ijoollee dargaggoota kanneen akka ajjeefamee namoonni naannoo hubatanii ajaa'ibaniiru. Ayyaantuu fi bulchaan obbo Bulguu ajjeesaniiti akka gootaatti ni faarfamu ni kabajamu naannoo sanatti. Ayyaantuu fi bulchaan sooramni gammachuudhaan utuu jiraatanii gaaf tokko kadhatanii tokko balbala isaanii dhaabbatee kadhata. Ijoollee hin qabu, haati manaa koos manaa na ariite, maaloo na beela'e nyaata naaf kennaa jedhee ayyaantuu fi bulchaa sagalee abbaa isaanii ta'uun waan bareef fiigaa gadi itti ba'ani. Sadanuu boo'aa wal dubbisanii obbo Tolaanis ijoollee koo baga isin ijaan arge, ji'a 5 kana isin barbaachaan ture. Namoonni ganda keessaa jiran haadha manaa koo akkam isin cunqursan turte natti himaniiru. Dhiifama ijoollee koo, ani baay'een gadde. Maaliif baddanii jedhee gaafate. Ayyaantuu fi bulchaan wanti haati biddeenaa isaanii goote itti himani. Obbo Bulguun akka ajjeesanis itti himani. Abbaan gammadee baay'ee boone. Ayyaantuu fi bulchaan abbaa isaanii wajjin wal argatanii gammadanii walii wajjin jiraachuu jalqabanii jedhama. Egaa kutaa lammaffaan isaa kana fakkaata. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Laayik, sheer, sabskraayibii gochuudhaan akka na jajjabeessitanis abdii isinirraan qaba. Torbee sagantaa biraatiin aga walitti deebinutti turtii gaarii. Gootuuf kan taatan hunduma keessaniyyuu nageenya araara Waaqayyoo bakka haala jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Isiniin jecha egaa warri hagayyoonaattiin sabskraayibii, laayik, sheer gochuudhaan jajjabeessaa jirtan guddaa galatooma. Warroonni haaraa dhuftanis immoo laayik, sheer, sabskraayibii gochuudhaan akkana bira dhaabattan akkana jajjabeessitan abdii isinirraan qaba. Oduu durii yookiin sheekoo obbo Bulguu kan jedhu yeroo darbee kutaa tokkoffaansaa akka isinii dhiyeessee ni yaadattu. Amma immoo kutaa lammaffaasaa isinii qabadhee dhufee jira. Obbo Bulguu kutaa lammaffaa. Ayyaantuun aannan qabee isheetti buufattee yommuu kaatu obbo Bulguun mana isaa galee foolii haaraa waan itti dhufeef maalidhaa kuni foolii dubaraa natti jedhu jechaa foolii haaraa isatti dhufee iddoo isaa baruuf gara diinqaa yommuu seenu ayyaantuun daabboo kutachaa jirti turte. Yommuu obbo Bulguu argitu naasuutiin qabee aannanii lafatti gadhiiftee iyyuudhaan bulchaa jettee sagalee ishee wal kaaftee Bulguunis gammadee mana kootii naaf dhuftee jechaa harka ishee fi miila ishee walitti hidhee guraan keessaa galchee ol fannise. Obbo Bulguun saawwan isaa sassaabee dallaa sa'aatti galchuuf mana ba'e sokke. Bulchaan fagoo dhaabbatee yommuu obbo Bulguu manaa ba'u argee fiigichoodhaan obboleettii isaa baasuuf mana obbo Bulguu gale. Ayyaantuun eessa jirtaa jechuun iyye. Yommuu sana ayyaantuun gaagura fannifamaa keessaa waamte.
obboleessa ishee imimmaan ija irra lolaasaa obboleettii isaa gaaguraa keessaa baasee dhagaa guddaa gangashanii bakkeetti fidanii gaagura keessa galchanii fannisuudhaan fiigichaadhaan manicha keessaa ba'ani. Obbo Bulguun boqqolloo asheetii kutatee eeboo diimeffachaa abshaalatti affeelee achii booda gaaguricha jala ciisee asii ol eeboo isaatiin ol wawwaraanuudhaan ija ishee, dugda ishee, garaa ishee, miila ishee jechuun yommuu wawwaraanu gaagurichi uratee dhagaan laphee Obbo Bulguu irratti yommuu kufu Obbo Bulguun achumaan du'ee Ayyaantuu fi Bulchaan akka isaan uumaa sodaachisaa ajjeesanii hin beekne ganama barii Ayyaantuu fi Bulchaan Obbo Bulguu ilaaluuf suuta jedhanii manichatti siiqanii sagalee dhabanii yommuu ol seenan Obbo Bulguun du'ee ciisa. Achumaan gammadanii Obbo Bulguu gadi baasanii gatanii qabeenya isaas fudhatanii loonii fi farda isaa tikfachaa jalqabani. Obbo Bulguun ijoollee dargaggoota kanneen akka ajjeefamee namoonni naannoo hubatanii